Gilgaala lama kajuu kana dubbifnaa dalaynaa gilgaala lama jeeti jecha filachuun hima guutuu taasisii jedha. Armaa gad jechoota abbaa ja'a jira. Takka lama sadii afur shan ja'a jira. Asillee gaafiilee jaata bakka duwwaa qabanii jiran. Saniifuu jechoota as keessaa filattaniiti bakka duwwaa armaan gadii kana guutanii hima kana guutuu taasiftanii jechuudha. Saniifuu jechoota as jiru kana mee Fooziyaa siin nu dubbisa jechoota as jiran kana siin nu dubbisa takka lama sadii afur shan ja'a jechoota kana nu dubbisa jalqaba. Okay. Aya ka dura Barnoota. aya takka ka itti aanu Eh? ka lammada Okay. dafaga Barnoota rafee jedhaas rafee. aya barnoota ja'a ka dura ka itti aanu rafee ja'a gabaabsi ka sadaffaadha Rafee. Cimaa jedhamedha kunillee. ka sadaffaa cimaa jedha ka afuraffaa maal jedha Bitte. biitee Bitte. shanaffaa aya Uffata dhaatu barsiisa. uffata jedha aya Madda. akkas saniifuu jechoonni as jiran kun jechoota ja'a jira takka lama sadii afur shan ja'a jira jechuudha. Gaafiileen gaafii ja'a jira. Saniifuu jechoota kana keessaa filannee bakka duwwaa kana guunnee himoota as jiran kana guutuu taasifnaa jechuudha waliin dalaynaa. Gaafii tokkoffaa mee hannaan gaafii tokkoffaa fi lammaffaa eegaliitii dalage. Dhaabaan Sirriidha. Dhaabaan barataa barataa bakka duwwaa dha ja'a dha. sirriidha. As keessa jecha sirrii ta'uu danda'u ilaalteeti itti guute jechuudha. Jecha dhima kana guutuu taasisu. Okay. Barnoota rafee. Cimaa, bitaa, Maal uffata, jettu bitaa jaa kun anna kun bitaa hin jedhu bitaa, bittaaf hin jedhu laali sirreessi bitee, sirriidha bita jedha. madda, cimaa kan jedhu sadarkaa. Laal kun bita jedha Cimaa, asitti madda jedha as kun uffata jedha ayye saniifuu maal ta'a jettee deebisaan isaa cimaa, okay cimaa ta'a jechuudha baay'ee gaariidha cimaa dhaabaan barataa cimaadha ta'a jechuudha inni kun akkasi dha. guutuudha gaafii lammadaa Mootiin siree irra aya bakka duwwaa hin jiru. Okay. yeroo Rafee kan jedhu. sila walaa harkaa baasuun Rafee. aya akkam jettee guutuu akka irra deebii dubbisi Mootiin natti baay'ee siree okay. Mootiin siree irra rafee san ta'a deebi. baay'ee gaariidha mootiin siree irra rafe tahaa jechuudha baay'ee gaariidha hanna asitti gaafii lamarraa lama deeftee jirta hannaan baay'ee gaariidha jechuudha Okay. ayya itti fufu foodaa gaafii sadaffaa fi afuraffaa
Ijirti Fozaan ni baate moo eessa deemte? Hanna. Ganameen jedhaasi. Aya. Barsiisa ganama jedhaasi. Ganamee. Hannaadha. Aya sirreessa. Aya ganameen. Aya ganameen bakka duwwaa. Aya. Aya tolchi. Sirri dubbisi hin dogoggorin. Ganameen bakka duwwaa. Ganameen bakka duwwaa. Kabasii kun natti hin mul'atu harka dhan asiisaa facha. Eeywa. Ni Ah, arga arge. ganameen bakka duwwaa. Miiccatte. Aya miiccatte. Maalin Aya kanneen keessaa jechoota armaan. uffata miiccatte jechuudha. Aya sirri. Sirri deebiftee baay'ee gaariidha. Ganameen uffata uffata Miiccatte. miiccatte ta'a jechuudha. Aya gaaffiitti aanu dubbifadhuuti himi. Sirritti ilaalte sirritti deebifta bakka dheerachuu qabu ni dheeressita bakka gabaabatu. Bariisoon jedhama wanni kun. Aya bariisoon jedha ayye bariisoon Bariisoon hoo bariisoon haa hoolaa. Hoolaa dha wanni kun. ee Hoolaa baafii ooli. Boo maalini haa baafii ooli. Hoolaa booqaa jedhaasi. aya aya bariisoon hoolaa booqaa bakka duwwaa Bariisoon hoolaa booqaa. haa Bariisoon hoolaa booqaa bitatee jechuu. Ta'inna. bitate kajuu hin jiru bite Bite. Bite. bariisoon hoolaa Bariisoon hoolaa booqaa bite. bite sirriidha bariisoon hoolaa booqaa bite kajuutu himaa kana Amma takka takka dubbisne tanarratti ammoo sirrii ta'e jechuudha. haana shanaffaa hanjaffaa dubbisne. Asitti atis illee lamaarraa lama deebiftee jirta. Baay'ee gaarii baay'ee gaariidha jechuudha. Isin lamaanuu. Amma tana addaan isinii qooda annaan tana dubbifti ati ammoo tana dubbiftaa jechuudha. Dubbiftanii dalagan ayyaana gaafa shanaffaatti kufu. Okay. Manni barnootaa Haa beekumsaatti bakka duwwaa beekumsaati. Manni barnootaa bakka duwwaa beekumsaati jaa. madda kan jedhu sani. Sirriidha. Manni barnootaa madda beekumsaati ta'a jechuudha. Manni barnootaa madda beekumsaati sirriidha. Gaafi takkaas gaafadhee takkaallee deebifte. Kanaafuu asitti aannaan baay'ee gaariidha illee. Haaya Fooziyaa Haana geessite? fe'atitee jirti. Gaafii jaaffaa dalayda. Oofi Fooziyaa gaafisa jaaffaa. Fooziyaan baatee barsiisa. Ni baate? Mm. Haaya. Anna atumaan dalage. Gaaf jaaffaa. Kulalleen daree Talleen hin jiru. kulaliin Kuulaniin daree qulqulleessitee daree bakka duwwaa qulqulleessite jaa. Haa daree barnoota kan jedhu sana. daree barnootaa ta'a jechuudha. Kuulaniin daree barnootaa qulqulleessitee kajuu kanaatu sirriidha jechuudha. Asitti illee takka irraa takka deebiftee baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaafuu
Gaaf meeqa gaafatamtee jaarra? Gaaffii meeqan Afur gaafatamee? gaafatamtee jechuudha. Afur. Afuranuu sirriitti deebiftee ati afur irraa afur argatte jechuudha. Kanaafuu baay'ee gaariidha. Barattuu cimtuu taate jechuudha. Fooziyaan baatee hin deebine. Okay. Haya gilgaala biraa dhufee ammas gilgaala tokko fajuu kana dalaynaa mee dubbisme. Gilgaala tokkoffaa himoota dubbisi irra deebii barreessi. Himoota dubbisi irra deebii barreessi. Ayya sirriidha Anna. Himoota dubbisi irra deebii barreessi. Fakkeenyaaf himni duraa kun kana jalqaba ni dubbisa. Achi booda ammas deebiteeti ati akkana barreessite jechuudha. Mee amma ati inuma dubbisi jalqaba. Barsiisaan kutaa keessa jira. Sirriidha. Barsiisaan kutaa keessa jira jedha. Haala kanaan dalagaan ta'e maal irra deebitee himuma kana barsiisaan kutaa keessa jira kajuu kana daftara keessa irra barreessite jechuudha. Kun amma hojii manaa keeti haa. Barreeffama keenya ilaalaa barreessiteeti. Kanuma barreessa barsiisaan kutaa keessa kan jiru kana bicha barreessa. Warraafi kun fakkeenya si dalagamee jira. Lammaffaa gaaffii lammaffaa sadaffaa afuraffaa shanaffaa fi ja'affaa kana. Kana hunda nan barreessa daftara irratti. Amma garuu waliin dalaynaa ati ammoo iskiriinshoot gootee fudhatta. Dhufeeti siifii natti. Dhufeeti anaas erga. Okay barsiisa. Achi booda hunda isaatu barreessiteeti haala saniin. Kana sadeessaanuu iyyuu nan barreessa sadeenu. Lammaffaa akka ji sadaffaa afuraffaa shanaffaa ja'affaa. Isaan amma itti deddeebi'anii yoota sadiitti barsiisaan kutaa keessa jira jedhan gizee sadii. Sadeenuu nan barreessa. Ogummaa takka barreessita. Amma laalima kana barsiisaan kutaa keessa jira kajuu kana asitti irra deebisee barsiisaan kutaa keessa jira jee ogummaa takka barreessame. Atis ammaan tana gaaffii lammaffaa kana dubbifta. Mee amma waliin haa dalaynu lammaffaa. Atis kophaatti irra deebisee dalaytu. Barnoota Ijaallaale sirriitti. Barattoonni barsiisota isaanii hin kabaju. Barattoonni barsiisota isaanii ni kabaju jaa miti. Isa kanaati maal goota irra deebiteetuma harka keetiin akkas barreessitaa jechuudha. Maal goota barattoonni barsiisa shaba kan darbe wallahi. Gilgaala biraatti eegallee dalagu jirra. Gilgaala kanaatillee ni dalaydaa akka jiru himoota armaan gadii kana dubbiftaniiti achi booda irra deebitanii barreessan jedha. Fakkeenyaaf as gaafiin tokkoffaadhaatti barsiisaan kutaa keessa jira jetti miti. Irra deebiteetuma barsiisaan kutaa keessa jira waan jiru kana katabda jechuudha. Amma gaafii lammadaa annaa hojii dalagu jirra. Barattoonni. Akkamitti katabnare? Harkaan katabdan waraqaa irratti. Ammoo katabna? Hojii manaa. Eessa ammoo barreeffana malee booda isa wartanii nu ergitan moo akkam iskiriinshoot goote henna?
Screenshot Iskiriishuut godhee siifan ergaan illee barsiisaaf nu ergeellee waan rakkoo qabu. Okay, okay, akkas bakka. godhaniiti Tarii waan taatee deemee daftara bira dhaqu. amma waliin ni dalaynaa ogguu dalayne booda ammoo isin harka keessaniin barreessaniiti barreeffama keessan isin ilaaluuf namaan Okay. dubbifamoo namaan dubbifamuu ergaa dabarsamoo hin dabarsuu sana galchuuf akka beeytaniin beekaa garuu caalatti shaakaltanii katabbii babbareechanii Ani gara fiigan beeku kanarra deebi'ee qo'adhaa faccaamin naan taane. Hin beeytan jettanii namaadha. ni beeytanii saniifuu akkana fakkeenyaaf waliin haa dalaynu halka barattoonni Okay. barsiisota isaanii ni kabaju jaa miti isin himuma kana akkana gootan barattoonni barsiisota gootan barattoonni barsiisota isaanii qubee kan hin hirrifne jechuudha. Barsiisota isaanii maal gootan ni kabaju gootan ni kabaju gootanii akkasi barreessan jechuudha. Haaluma kanaan gaafiilee hundaa'u akkasitti dalaydanii amma mee gaaf sadaffaa foosee anuu dubbisi achi booda ni barreessina jechuudha deebina. Taa'ee. Haalaan ka jedhu kana moo? Haalaadhaan haalaan akkasumaami? Akkas caalaan Yaa? sirriidha caalaan jedha. Hannaa gaafii afuraffaa qophaa'e. Ayyee. Caalaan qubee osoo meeqaan dubbisaa sirriitti. Sirriitti ilaalu. Haadha midhaan? Caalaan eega jette booda dubbisu walitti dhaabe. Caalaan. Caalaan. Caalaan qubeessaa walitti dubbisee nan baradda jim jedhee dubbifadha walitti qabadhee isin biratti fidu jedha. Walitti qabadda sirriitti walitti qabadhu uumaarraan hir'isiin caalaan qubeessaan. Caalaan qubeessaa barreessaa jira. Caalaan qubeessaan barreessaa jira jaamiti. Kan egaa akkana dubbifattan booda isin maal gootan jechuudha. Isuma ammas barreessina Siriidhaan deebine. isuma kana irra deebitanii akkasi barreessan jechuudha. Caalaan jettanii caalaan qubeessaan. Amma jahaffaa dubbifadhaa cufadhee haana afuraffaa dubbisaadha. Caalaan qubeessaan barreessaa maal jettaniin jechuudha. Barreessaa jira jettaniin. Haya gaafitti aanu annaa dubbisi. Barattoonni daree isaanii ni qulqulleessu. Sirriidha. Barattoonni daree isaanii ni qulqulleessu jedha. Himuma kana isin irra deebitanii maal gootan? Barattoonni gootan. Barattoonni gootanii daree isaanii barattoonni daree isaanii gootan ni qulqulleessu gootan. Akkas barreessan jechuudha. Hayyee itti aanu. Gaafitti aanu foosee shanaffaa. Biqiltuu ka jedhu kana dubbisaami? San dubbiftee. Hayyee. Biqiltuu yeroo manaa jedhaan barsiisaa akkasii. Sirriitti dhumarraan hir'isuun dhumarra waan jiraatis fuuldura waan jiraatis of gaaf shanaffaa. Biqiltuu yeroo
Na. Laa akkasuma biqiltuu jedha kun yoo balleesse malee isaa. Na. biqiltuun yeroon biqiltuun yeroo Biqiltuu yeroo mana barumsaa de waa. Biqiltuu yeroo mana barumsaa deemtedha. akkas jedha sirriidha. Eh? Akkas jedha sirriidha. Biqiltuun yeroo mana barumsaa deemti jedha. Achi booda maal gootanii isin fudhattaniiti Isuma barreessina jechuudha. biqiltuun gootan kan qofee hin hirrifne biqiltuun yeroon gootan. Biqiltuun yeroon mana barumsaa gootan. Biqiltuun yeroo mana barumsaa deemti gootan jechuudha. Gootaniiti osoo qubee irraan hirrifne akkasitti barreessitanii gaaffii jaaffaa annaa itti fufi gaaffii jaaffaa. Jiloon jedhase. Jiloon ayyuu. Jiloon hojii manaa yeroo hundaa hin hojjeta. Ni hojjeta. Sirriidha. Akkasitti fudhattanii maal gootanii jiloon hojii manaa yeroo hundaa ni hojjeta gootan jechuudha. Ni hojjeta gootaniiti. Akkasitti gaaffilee kanneen barreessanii naaf ergitanii jechuudha. Okay, inshallah. Boru barreessinee isin ergina. Boru naaf ergitanii amma Nu ergaa kakaasee jiran isheetiin qonni hin godhanne haannaa yoo godhatte na argamu. Anammoo magalee deemee barreessa jedha. yaannaa si ergita annaa iskiriinshoot godhe amma wanta na yoo godhuu baate. Amma nan Silkiin erga. keessan hin fayyaa hin qabdeetummaan na argi. Godhiti ergi. Waziyaan tun waan sababatti dhorke itti ergaa. Waan sababa Erge. saala bujaarta harree raraa jedhan jiru yoo mammaa kan. Akkas. Wallee rabbi alaafis. Amma gilgaala biraatti dabarraa sila. Haannaati eegala toominaari feenu. Gallumee gilgaalatti aanu kana ammallee gilgaala lama biraa dhufee nu dubbisi anna ajaja isaa nu dubbisi akkasitti gara gaaffiitti seenna jechuudha. Okay, Gilgaala jechoota filadhu bakka duwwaa guutii. Sirriidha jechoota filadhu bakka duwwaa guutii jechumaanuu gaaffii tokkoffaa dubbisii fi deebisaa nutti himi. Biiraa fi caaltuun biiraa jedha sir. Asitti ni jabaata kaarraa lamaa jiraa miti birraa Okay. Biiraa fi caaltuun taphatu. Bakka duwwaa taphatu jedha. Birraa fi caaltuun bakka duwwaa taphatu. Alaalii Okay. baalaalii kamtu deebisaa sirrii ta'uu danda'a. Inni kubbaa jedha kan duraa harka. Dubbisi filannoo sadeenuu sirriitti dubbisi achi booda faayisaa filatta. Baa fi sila addaan ba'aa jiran. Okay. Nagalee amma. Har'a kan jiru dura dubbisi achi booda baarra kan jiru Nyaata harka. Kubbaadha. sirriidha kubbaadha. Birraa fi caaltuun bakka duwwaa taphatu jaamiti kubbaa taphatu. Jechuudha. Gaaffii lammadaa. Hatummaan dubbisi sadii fi afur foosii adda lama. Okay. Ana. Bifadde qopheeffanne akkana nama gootanii. Barattoonni. Kanas gaaffii antu bifadhee deebisee fokkatti afaan kophee godhu sadee na gootan amma ganaata biraa. Dubbisi. Anna dhiisifa. Okay.
Gaafi lammataa ishee. Tolbiiteen. Barattoonni Aya. keessa. Daree Duwwaa keessa jiru. duwwaa keessa jiru jedha. Dura Kutaa. mee Kutaa keessa jiru. mee kutaa kajuu eessa jira filannoorra? Filannoodhaan kana dubbismee dura. Okay, filannoon dubbisne laa duraatu gubbama san bichaa Dubbisuu dha. laaleen dubbisa. Filannoon yookaan filannoo maal jedha? Aan taphatu jedha. Laa alan taphatan ka. Taphatu jedha. Waan daqiiqaan soddoma jira. Daree jedha kun. Daree. Deebisaan kam ta'a? Daree kana ta'a. Kunoo caa dubbisaa caan maal jedha?